Indarbee barri boo'ichaa indarbee barri rakkinaa jedhee faarfannaani lakkee kunuu faarfannaa miti sirba siyaasatii naan jedhanii na hidhanii. Araarii jaalalli waaqayyo waaqa jiraata isiniif haa baay'atu. Ashamaa harka fuunii akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota ta'eetu shoo hundumti keessan humna fayyaa keessan isiniin jecha. Egaa guyyaa har'aas viidiyoo tokko walitti deebineeti jirra. Egaa akkuma guyyoota darbanii seenaa namoota ciccimoo egaa yeroo ammaa kana fakkeenyummaa guddaan nu ta'an irraa wantoota tokko tokko qabadhee isiniif dhiyaachatiin ture ni yaadatama. Egaa har'as mee wal wajjiniin kan laallu seenaa obboleessa keenya yookaan abbaa keenya kan jennu akkasuma namoota biratti kabaja guddaa akkasumas beekamtii nama argate keessaa isa tokko. Namni kun waaqayyoof kan tajaajilu mee akkamittiin karaa gooftaa dhufee fi ammoo maalirra akka jiru wal waliin ilaalla. Egaa xumura sagantaa keenya ittiin waliin ta'a jechuun affeerraa keenya. Ani maqaan kan koo Faarfataa Baacaa Bayyanaan jedhama. Kan inni itti dhaladhe Wallagga Lixaa naannoo Gimbiitti. Egaa anis dhaladhee jabaachaa gaafa dhufu egaa dhufaatiin karaa gooftaa Yesuusii akka ittiin ofirraa gaafan ka'ee dubbadhu ani ijoollummaa koorraa kaasee amantaa kan koo amantaa kiristaanaa hin turre. Yeroo baay'ee namoonni gaafa waa'ee amantaa kiristaanaa nutti dubbatani akka nuti itti jibbinuu fi akka nuti namoota amantaa kanatti amananii jiran irraa baqannutti namoonni yeroo waan isaanii dhugaa nutti ba'ani. Egaa nuti ilaalcha hawaasa keessa jiraannu hubachaa waan deemnuufi nus amantii kanarraa baay'ee jibbaa fi balaaleffachaa turre. Amantaan kunis bakka garaagaraatti baay'inaan manni itti waaqeffatan babal'atee waan hin jirreefi nutis yeroo tokko amantaan warra misiyoonii jedhanii yeroo dubbatan ni dhageenya turre. Egaa anis gisee tokko yeroo wayii dhukkubsadheen baay'een miidhameen ture. Garuu dhukkubichaan duratti namoota amantaa kana keessa jiran baay'ee isaanii ija hamaadhaan ilaalaa ture. Yeroo tokko namni wayii dirree waraanaa deemee gale. Inni immoo amantiin isaa amantii warra misiyoonitii jennee beekna. Namni kun yeroo mana barumsaatiif deemu ni waaqeffatu. Walitti yaa'anii waaqayyoon gaafa galateeffatan baay'een jibban ture. Guyyaa tokko karaa irratti isa argee dhagaa fuudheen isa rukuchuudhaaf yaale. Garuu rukutuu hin dandeenye. Gaafa itti dhiyaadhu sodaa guddaan natti dhagahame. Anis mana barumsichaa hagan naqee galutti waa'uma isaan na yaachisaa ture. Sodaa sanirraa kan ka'e karaa mana isaanii biraan darbee galuufuu karaa jijjiireen mana koottis galee. Gaafan masgiida keessa taa'es yaadu amantaan kun mutoo kanatti waaqeffannaa isaan akkamitti waaqeffatu kan jedhu yeroo baay'ee gaafii natti ta'a. Keessa kootuuf hin gaafadhaa maal isaan akkamittiin galateeffatu maal akka jedhanii fi maal akka achi keessatti hojjetan gaafii natti ta'a ture. Maaliif namoonni baay'een gisee dubbatan faranjoonni dhufaniiti korniisii keessa seenanii achi farankaafaa gadi harcaasu. Achi kan naqu namoota harka qalleeyyii yookaan hiyyeessadhaa waan jedhaniif baay'ee jibbina ture. Itti dhiyaadhee waa'ee amantii isaanii qorachuuf waan jibbinuuf itti dhiyaachuun baay'ee nuuf hin mijanne. Kanaaf odumaan waa'ee isaanii yaaduun guyyaa tokko dhukkubsadheen ture. Dhukkubnis natti hammaachaa ture. Mana yaalaa nageessanii dadhabanii haga saaxinii reeffaa manatti na qopheessurra ga'anii. Anis dhukkubsadhee yoo sadi gidduutti hin nyaadhu sin nuqus waan ta'eef baay'ee nafni kan koonnarraa dhumee maatiin kan koo lubbuun yoom keessaa baates kan jedhan ta'anii na eegu turanii. Garuu galgalicha tokko akkas naan jedhe. Anis nan rafa hirriba keessaa namni uffata dheeraa uffatu wayii natti dhufee bakka nan ciisu siree koo bira dhaabbatee na beektaa naan jedhe. Ani ol jedhee isa laaluu waan hin dadhabeef ol jedheen gad deebi'e. Ol jedhe na ilaalii naan jedhe. Addi isaatis baay'ee waan natti dhufeef ilaaluun dadhabe. Ol jedhi gaafa inni ammas naan jedhu gaafa inni ilaalu na beektaa naan jedhe. Lakkii anis hin beeku si ergeetiyyuu hin beeku jedheen. Innaani ani Yesuus naan jedhe. Yeroo kana baay'ee rifadhee hafuurichi tokko immoo anuma keessaa ka'ee ammas lakki kun waaqa warra misiyoonotaati
wajjiniin hin deemin naan jedhee inni immoo kottu jedhee harka kan koo na qabee siriirrees na kaasee mee iddoo ciifte sanii of duuba garagaree ilaalii naan jedhe. Yeroo ani garagaree ilaalu iddoon hin ciise san qofatu qulqulluudha malee naannoo sanii wantoonni argaa ijaaf hin tolle marsanii waan jiraniif baay'ee nama jibbisiisa. Achi keessan ture edaa jedhee qaddii keessanitti hin deebi'uun jedheen. Innis kottuka naan jedhee harka koos na qabee anis isa duukaan bu'ee. Egaa akkuma isa duukaa bu'een hafuuronni kun lamaan wal mormaatii dhufanii lakki isa faanaa hin deemin isa harkaa butadhuuti deebi'i naan jedha. Kun immoo erga isa harka galtee kana booda harkaa ba'uun siif hin danda'amu inni si qabateera naan jedha. Waluma akkanumaan wal falmanuu innis fuudhee kara mana chaarchii nuti jibbinu sanitti na geesse. Namni ani baay'ee jibbu suni tajaajilaa jira. Namoonni kun wanta ta'aniif sagalee waaqayyoo dhaggeeffatu turanii guyyaa san kan inni lallabu waa'ee fayyinaa ture. Anis gaafan inni achi nagahee harka koos achi keessatti nagahee harka isaa narraa fudhatee gaafa na biraa kutu kophaa koo ta'ee hedduun rifadheen ture. Garuu gaafan ol ilaalu samiin banamee yoo inni ol fudhatamu nan argee. Anis sana booddee hafuurichi wayii citee waan irra bu'eef yeroo sanitti akkan ta'es hin beeku. Bariisaa yeruma san galgala harmee kan koo lafa bareetti harmee kan koo yaamee harmee ani fayyeera gaafan jedhuun harmeen kan koo baay'ee rifatte. Waan nyaadhu fi waan nu gosu naa fidi gaafan jedhuun waan nyaadhus waan nu gosu naa fiddee. Namoonni yeroo dubbatan namni gaafa du'aa ga'u ni nyaatas ni dhugas kan jedhasan waan nageessee jirtuuf mucaan koo ni du'a jettee baay'ee boossi turte. Anis du'aaf osoo hin taane yeruma san sagaleen ati nan du'a jetta ani immoo ganaa jiraattaan siin jedhaa naan jedhe. Kanaaf ani harmee kootiin harmee warra amantaa misiyoonii san nageessiin jedheeni. Isiinis dubartii baay'ee kutattuu waan taateef atumti kan naa fayyite jettee qabdee achi nageessite. Gaafa naqu waan abjoo isan hundumasaa akkasumatti dhugaa ta'ee argee. Wanti lallabaa jiruuf inni lallabaa jiru waanuma naan eda abjoo isan ta'ee dhugaan isaa natti mul'ate. Gaafa achi keessa seenu gammachuu guddaan keessi koo guutame. Manni wal qixxaataa keessaa miidhagaa osoo hin taane wanta achi keessa jiru nagaa waan ta'eef nan boqodhee mana san keessas gammachuun hin tajaajilee tajaajila dhaggeeffadhee karaa mana kootiittis deebi'eetu galee. Achirraa kan ka'e waaqayyoon kan koo faarfachuun nan eegalee. Garuu kennaan kun akka faarfannaa ta'es naaf hin galle. Faarfattoota dhaggeeffachaa osoo hin taane ani waaqayyoomti na gargaareen faarfannaa karaa faarfannaatittis dhufee. Kun faarfannaa jedhamu jedhee hin beekne. Namoonni gaafa faarfatan barreeffamee waan kennamuuf natti fakkaate malee ofii isaaniitiif waaqayyo isaan gargaaree ittiin galateeffatus se'ee hin beeku. Waaqayyoon kan koo gara faarfannaatiin anis gooftaa kan koo isa na fayyisee hedduun tajaajilaa ture. Guyyaa tokko erguman abbaa manaa ta'ee fuudhee haati manaa kan koo ciniinfattee waan turteef mana yaalaa oollee galgala karaa mana keenyaatti yoo deebinu yeroo sanitti bara 1997 faarfannaa hin darbee barri boo'ichaa jiru baasee waan tureef barichi immoo bara itti filannoon biyyoolessaa gaggeeffamu waan ta'eef namoonni yeroo san hin darbee barri boo'ichaa hin darbee barri rakkinaa kan jiran baay'ee isaanii faarfannaa itti bananii waan dhaggeeffataniif ani hedduun gammade. Maaliif jennaan namoonni mootummoonni biyya lafaa kana dhaggeeffachuun anaaf wangeelii karaa tokko lamaanis yoo lallabame waan natti tolee jiruuf garuu akka inni itti ilaalee fi akka namoonni itti hiikkatan faallaa isaa waan ta'eef faarfannaa osoo hin taane sirba qabsootii naan jedhanii. Galgala keessummoonni mana keenya gaafa dhufanii ta'anii haadha manaa koo eebbisuuf jiran gibbiin kan koo guutuun isaa qawweedhaan marfamee eegame. Gaafan gadi ba'u kootu naan jedhanii ofitti na waamanii socho'in namoota mana kee keessa jiran gadi baasi naan jedhanii. Namoonni mana koo keessa jiranii hiriyoottan kan kooti fi akkasuma haadha xiyyaa fi haadha manaa xiyyaa qofaa akka ta'es itti hime isaanis gadi yaa'anii.
anaanis kootu manatti deebi'uu hin dandeessu jedhanii akkuma bijaamaa uffadheen isaan duukaa bu'e. Hiriyoottan kootis lakki waan si godhan hin beeknu waan ta'eef si biraa si nafnuu naan jedhanii. Gaafanii na fuudhanii osoo humaayyuu nan gaafatin mana hidhaattis na darbanii. Mana tokkicha keessaa namoota 100 ol kan ta'an hidhamanii waan jiraniif halkan waan tureefi akka seera isaanii waadaa keessatti walii galanii jiraniin namni haaraan tokko gaafa dhufe gatii shaamaa fidii jedhanii walirraa fuudhu turan. Ani bijaamaa uffadhee waan jiruuf ol deebi'ee qarshiilee fudhachuu waan hin dandeenyeef akkuma ol seeneen gatii shaamaa fidii yoo didde immoo achi keessatti waan nama reebaniif fidii naan jedhan. Ani immoo homaa yoo harkaan qabu waan ta'eef mee xiqqoo taas gabbaa isiniif hin kenna. Ani kan hin qabame akkanatti bakka akkasii oole tanaan. Amma akkatti ol deebi'ee qarshii koo fudhadhu dhabe bijaamaadhaan hin dhufe waan ta'eef borummoo isiniif hin kennaan jedheeni. Yeroo kana mee facca eenyudha kun faarfataa baacaa miti naan jedhanii eeyyan faarfatuma baacadhaan jedheeni. Achiin booddee iddoo teessuma isaaniitii irraa naaf ka'anii anaan na teessisanii dhiisaamee jedhanii booddee anaan akkasittiin nama waaqayyooti faarfataa keenya nu dhufe jedhanii iddoo kanaa lakkisanii ofii isaaniitiif bakka koo dhaabbachaa bulanii akkasumas walta teessisaa akkasiin obboleewwan koo gidduu bulee. Egaa anis guyyaa 2 booddee kootu jedhanii waan na qoratanii fi waan jedhameefis ani hin barreen ture. Kanatti damte faarfannaa akkasitti faarfattee fi naan jedhanii nama waasitii ta'u yoo qabaatte waan matteetis ni baataa naan jedhanii. Ani hidhamuun kan koo anaaf waan gaariidha nan gaddisiifne ture. Faarfannichi kan koo akkasitti hin dhaggeeffatamee namoonni biyya lafa kana irratti guddaadha jedhaman biratti dhagahamuun isaa anaaf waan guddaadha. Tokkos ta'u lamas yoo dhaggeeffate ni fayyada waan ta'eef akkasittiin faarfannicha kan koo karaa biraatti jijjiiramee sirbaa naan jedhan ture. Ani yeroo kamiyyuu waaqayyoon kan koo nan galateeffadha. In darbee barri boo'ichaa jennaan sababa saniin namoota baay'ee akkanan yaadattiif akka itti hikkatan faallaa isaa waan tureef namoonni waan hin hubataniif yeroo sanis akkasittiin mana hidhaa san keessa ture. Egaa ani waaqayyoon kan koo yoomiyyuu faarfachuus galateeffachuus tajaajiluus hin dhiisu. Isa na gargaare, isa na fayyise, isa du'aa jiraachisu Yesuus Kiristoos yoomiyyuu maqaasaa nan jajadha. Yeroo baay'ee namoota itti dhiyaadhu, namoota jaaladhu gaafan arge kootu jedhee dirqamaan karaa amantaa kanaatti fiduuf hin yaalu. Nama keessi kan koo jaalate namni kun osoo akkas ta'e ni fayya kanan jedhu gaafan argu waaqayyoon kan koo jilbeeffadhee gaafan kadhadhu nama san turtii guyyaa 2-3 gidduutti mana waldaa keessatti argaa. Waaqayyo karaa kamiinuu ni tajaajilama. Waaqayyo ni dhagaa akka nama osoo hin taanes ni arga waan ta'eef keessa namaa ilaala gubbaa namaarra osoo hin taane waaqayyo seenaa namoota ni geeddara. Anis kanatti namana. Egaa seenaa kanarraa waa guddaa barattu jedhee abdii guddaan qaba. Kanneen qopheessiniif dhiyeessee ani Ayyeetuu Shehuudha. Faarfataa yookaan Paaster Baacaa Bayyanaa waaqayyoon baraaf jireenya isaa yaa eebbisu. Faarfannaa hedduu namatti tolu akkasumas wangeela lallabuu irratti manoota waldaa ijaaree lubbuu haaraa kana mana waaqayyootti fiduudhaan kan beekaman waaqayyo guddaa godhee isaan haa eebbisu. Egaa guyyaa biroo immoo seenaa nama biroo qabannee isiniif dhiyaanna. Guyyaa biroo waaqa walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.